gaarii. Nagaan Waaqayyoo obbima keessaniif haa ta'u bakka isin jirtanitti ani obboleessa keessan kana ta'e keessatti guyyaa irraa kana dubbisa malee Waaqayyoo qabadhee isiniif dhiyaatan jira. Akkam jirtu? Akka Waaqayyoo lafa ta'u tana dubbisa malee Waaqayyoo keessaa anan dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 35 kaasee jiru dubbisa kana jira. Yesuus yommus Fariisonni namicha jaamaa ture sana tokkummaa mana sagadaa isaanii keessa akka baasanii dhagee isa argees ilma namaatti in amantaa ittiin jedhe. Namichi immoo inni isa kami ittiin jedhe. Namichi immoo inni isa kami gooftaa anatti himi itti amanaa jedhee deebiseef. Kana irratti Yesuus isa ooluu argitee inni amma si wajjin dubbachaa jiru isuma jedheen. Namichi deebisee na dabala gooftaa koo jedhee jilbeeffate. Yesuusif sagade. Yesuus ammoo warra hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'aniif firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa kanaa dhufeera jedhee ameen. Kadhannaa Waaqayyoon akkamitti ija keenya walirra uffanneetu Waaqayyoon ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Ati barsiisaa dhugaadhaa ati abbaan dhugaa maqaan kee ulfaatu. Galanni bara baraa maqaa kee dhabamu kabajame maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin yeroo kanatti hafuura keetti dubbadhu. Waaqarraa jireenya keenya waan barsiisuu qabu barsiisi. Namoota dhaga'uu qabanitti dubbadhu. Namoota barsiisuu qabutti barsiisi. Warra utuu arguu danda'anii akka hin arginetti jiraatan warra utuu hubachuu danda'anii sammuu isaanii dukkaneeffame akka nu hin taaneef ayyaana nuuf baay'ise. Macaafni qulqulluutti dubbatu ayyaanni Yesuus Kiristoos ulfaadha. Haleluuyaa. Galanni maqaa Waaqayyoo lafa ta'u. Mata duree hafuuratti jaamaa ta'uu hafuura jaamaa jalurratti walii wajjin barannaa. Kutaa kana keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namichi ijoollee isaa eenyumtee kan kooti kun iji uumamaa isaa tokko jaamaa ta'e iji uumamaa isaa jaamaa ta'e akkasuma immoo namoota ija isaanii isa uumamaa kanaan arguu danda'an garuu iji hafuuraa isaanii jaamaa ta'e warra Fariisotaa walii wajjin ilaalla. Paartii sadii qaba iddoo tokkotti walitti qabnee ilaalla. Wanti kutaa kana keessatti mul'atu namicha jaamaa tokko namoonni warri Fariisotaa tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa gadi baasu. Yeroo isaaniitti tokkummaa isaanii kana keessaa gadi baasanitti Yesuus waan kana hin dhageenye. Yeroo kanatti Yesuus Kiristoos namicha kana argee gara namicha kana sachaa jaamaa kana buqqee dhaqee akkasitti jedhe gaaffii gaafate. Gaaffiin Yesuus gaafates gaaffii akkana jedhu ture. Ilma namaatti in amantaa yookaan Yesuus Kiristoositti in amantaa ittiin jedhe. Ennaan namitti gurguraadhaan akkanatti jedhaaf shala namitti inni eenyuure itti nan amanaa. Ennaan Yesuus Kiristoos immoo akkasitti jedhe innillee isatti amma wajjin dubbachaa jirtu kana naa ittiin jedhe. Yeroo kanatti jilbeenfatee jedhan amanaa jedhe namichi. Yeroo kana namichi kun hin fayyee. Yeroo kana Yesuus Kiristoos dubbannaa tokko dubbate. Yesuus Kiristoos amanuu namicha kanaaf namicha jaamaa ijaan jaamaa kanaa Yesuus Kiristoositti amanuu isaa namoonni ija isaanii argan immoo Yesuus Kiristoositti amanuu dadhabuu isaanii arganii namichi iji isaa inni ilaalee inni nuun ittiin ilaalu kun jaamaa ta'e kun Yesuus Kiristoositti hin amane. Namoonni iji isaanii arguu danda'an baay'atanii dubbii Yesuus dhageeffachaa jiran garuu itti hin amanne. Jecha kanarraa kan ka'e Yesuus Kiristoos waan tokko ittiin jedhe. Kana irratti Yesuus isin dura argitan inni masii wajjin jiru tajaajilu isuma jedheen. Namichi deebisee nama jedhe. Yesuus ammoo warra hin argine akka argan warri arguutti jiran immoo jaamota akka ta'aniif firdii kennuudhaaf ani gara biyya lafaa dhufeera. Namichi inni jaamaa kun gaafa inni Yesuusitti amanee fayyu namoonni warra ilaaluu danda'an yeroo isaaniitti amanuu danda'an Yesuus Kiristoos akka jedhe warri arguu hin dandeenye arganii warri arguu hin dandeenye warri arguu danda'an immoo arguu dhabanii.
Isaan kanatti ani firdii kennuudhaaf karaa biyya lafaa dhufeera jedhe. Warri arguu danda'an ni argine. Inni arguu hin dandeenye garuu hin argine. Haleluuyaa. Gaafa lapheen keenya jireenyi keenya irratti Waaqayyo mo'u, Waaqayyo warra waan nu dura jiran fakkaatan, Waaqayyo warra waan beekan fakkaatan, Waaqayyo warra waan argaa jiran fakkaatan. Garuu argaa jiran waan ilaalan fakkaatan garuu mo'itti mul'anne. Isaan kana jalaa waan dhokfamuu qabu dhaqsee warra ilaaluu hin dandeenye akka isaan ilaaluu danda'an godhe. Maqaan Yesuus ulfaatu. Warri arguu danda'an hin argine, inni arguu hin dandeenye garuu hin argine. Ennaan warri Fariisotaa ati kana gaafa jettu nuun jaamota jechuu keedhaan ittiin jedhan. Fariisonni isaa wajjin turan keessa jiran tokko kana dhaga'anii nuunis immoo jaamota jechuu keetiidha jedhan. Ennaan Yesuus Kiristoos akkanatti jedhe. Yesuus immoo jaamota utuu taatanii, Yesuus jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan. Amma garuu hin argina jettu kanaaf cubbuun keessan isin irratti hafa. Namoonni kun irratti dubbii dhoksaa guddaa qabu tokko itti dubbate Yesuus. Nuun jaamota jettaane ittiin jedhanii gaafatan. Utuu jaamota taatanii jedhe. Cubbuun keessan isin utuu akka jaamota ta'an hubataniiru ta'e. Dadhabina akka qaban utuu ofirratti arganiiru ta'e. Cubbuun isaaniif dhiifamuu hin danda'a ture. Isaan garuu utuma jaamaa ta'anii jiranillee akka jaamaa ta'anii jiran hin hubanne. Kanaaf akka isin jirtu cubbuun keessan kun isin irratti hafa. Maal ta'e dubbiin kun maal nuuf ibsa? Namoota dadhabbii guddaa utuu ofirraa qabanii, ba'aan guddaa jireenya isaanii irra utuu jiru kana ofirraa fuudhuudhaaf qaamni biraa isaan barbaachisu. Utuu isaan irra jiru akka nama gaafa ta'etti dhaabbatan. Isin utuu akka jaamaa taatanii jettan hubattaniitu ta'e isiniif dhiifama ture. Garuu jaamaan akka jaamaa taatanii beektanii kanaafuu cubbuun keessan isin irratti hafa. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ulfinni maqaa Waaqayyoo lafa ta'u. Dadhabaa ta'uu ofii gaafa hubatu namni, cubbamaa ta'uusaa gaafa hubatu namni, cubbuusaa kanatti, dadhabbiisaa kanatti qaama. Dubbiin Yesuus Kiristoos namoota kana irratti dubbate. Namoonni kun jireenya isaanii keessatti dadhabina qaban akka isaan ofii isaanii irratti argan hubachiisuu barbaade ture. Namoonni kun garuu isa kana hubachuudhaaf akka isaan fedha hin qabne waan bareef isin hafuuratti jaamota waan taataniif cubbuma keessan kanaan hin duutu jedhe. Waaqayyo maal nu hubachiisuu barbaada? Yeroo hundumaatti jireenya nama geessifatee akka nuun jiraannu osoo hin ta'in, yeroo hundumaa jireenyi keenya Yesuus Kiristoosiin alatti akka inni qabu akka nuun arginu barbaada. Namoonni baay'een jireenya jiraatan keessatti Waaqayyoon malee manni isaanii gaatti fakkaata. Waaqayyoon malee konkolaataan isaanii gaatti fakkaata. Garuu waan tokko isin dubbadha. Beekumsa qabaaduudhaaf baay'ee jireenya qabaaduu waan qabaaduu ta'eef jireenyi kee Waaqayyoon irra duwwaadha. Haleluuyaa. Jireenyi Waaqayyoon irra onaadha. Addisuun faarfannaa isaa keessatti akkas jedhe. Ani argeen beeka waa hedduu isa duuba jireenya miti jechuun hin tolu jedhe. Tuuta akkas dhaabbate gidduu Waaqayyoon dhaabbanne taanaan hojii wallaalu jedhe. Haleluuyaa. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo hin jiru taanaan nuun jaamota taana. Jireenyatti yaaduutti jaamaa, hojjetuutti jaamaa, mul'atutti jaamaa, hafuuratti jaamaa taana. Yesuus Kiristoos mul'ata keenya jireenya keenya keessa jiraannaa garuu okkolaa keenyaatu warra fiigan dursa. Haleluuyaa. Kanaaf jireenya keenya keessatti Yesuus jiraachuutu murteessaadha. Yaaduudhaaf ija keenya keessa Yesuus yaaduudhaaf sammuu keenya keessa Yesuus jiraachuutu murteessaadha. Wanti nu hafe Yesuus keessa jira hundisaa waan ta'eef. Wanti nu barbaachisu Yesuus keessa jira waan ta'eef.
Sana mana baay'ee keessa nu jiraachise. Ulfinni bara baraas ifatamu. Maqaan kee ulfaatu. Olaanaa baay'ee boraadiyaa. Maqaan kee ulfaatu. Galanni bara baraas ifatamu. Amma yaa Waaqayyo gooftaa jireenya keenyaaf kan ta'u humna kee. Jireenya keenyaaf kan ta'u fura kee. Isa nama haaraa nama uumu, isa nama geeddaru, isa nama jijjiiru, isa nama dhaabu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ittiin hafuura keenya golgi. Ittiin sammuu keenya golgi. Ittiin yaada keenya golgi. Ittiin laphee keenya golgi. Hallelujah. 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 Kufaatii kan oolan gaafas qabatanii. Nyaatamaa kan oolan gaafati nama qabdu. Raafama warraa keessa butamanii kan ba'an gaafati nama qabdu. Hafuurri kee jireenya keenya qabu na Waaqayyo. Ameen, 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 ameen. Sagalee keenya kana jireenya keenya keessatti waan hojjechuutu ulfaadhu. Bara fuula keenya sagantaa keenya dhumatti. Yeroo keenya sagantaa keenya fedhu bara ulfaadhu. Ilma kee Yesuus jettee. Ameen. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu. Dubbii kana akka waan dhaggeeffachaa jirtan namoota keessaniif ishee waliif qooda. Hojii hojjechaa jiru kanaan gara fuulduraatti jireenya keenya keessatti waan kana caalaa hojjechaa gadi deemna namana.